namni illee akka wal jaallatutti iddoo gaariitti wal waama bifa qoomoo nama laalee minni isaa misaa gatama inni sooressa biyyeessa marchuma wal qixxeellatu silaa'oo qaawwa ijoolleessaa duchuudhaaf garaan jabaatu utuma qarmii bu'attu ruutiin bakkee bal'aas baate iddoo gaadiitti soodamne marchuma ulfinarra teesse siifisoo akeeka qabaa obsaane gaddu waaqa kee guyyaa tokko magee gorsa isa gaarroo bu'imimmaan kee. Wanini kamne yoo ta'e bonkee nama biratti obsumaan goofticha gadduusiisuun iddoo gadiitti innoo bakkee duwwaa miti golamaan akeeti beeka sicheeka orman kajeeltu siif guutaam gooftaan hundeessaa utuma qarmii bu'attu ruutiin bakkee bal'aas baate iddoo gaadiitti soodamne marchuma ulfinarra teesse siifisoo akeeka qabaa obsaane gaddu waaqa kee guyyaa tokko magee gorsa isa gaarroo bu'imimmaan kee. Isatti kophaa geetessee himimmaan kee dhangalaafte namatti mattuu wallaaltee ofumaa keetti gungumtee maaliif abdii kee kutattee garaan kee maaliif raafama amanii himimmaanni kee guyyaa tokko sirraa qaba utuma qarmii bu'attu ruutiin bakkee bal'aas baate iddoo gaadiitti soodamne marchuma ulfinarra teesse siifisoo akeeka qabaa obsaane gaddu waaqa kee guyyaa tokko magee gorsa isa gaarroo bu'imimmaan kee. Ba'aa keessa sitti ulfaatee gooftaanoo sirraa darbata lammataa ta'e gammattuu diina kee qooda kee baata si gaafata gooftaa Yesuus dhibee kee tokko tokkooni warra ammaa si cephaanis gadda kee lamuun arganii utuma qarmii bu'attu ruutiin bakkee bal'aas baate iddoo gaadiitti soodamne marchuma ulfinarra teesse siifisoo akeeka qabaa obsaane gaddu waaqa kee guyyaa tokko magee gorsa isa gaarroo bu'imimmaan kee. Ramma kaawwa keerganii bokuusi irraa qabatanii arguuf jiru yommutti ni ol si baasu gaara irratti akka kanaan dura miti min darbaa barri gadda kee jalqabaa kaasee dubbisa gooftaadhoo galmee seenaa kee utuma qarmii bu'attu ruutiin bakkee bal'aas baate iddoo gaadiitti soodamne marchuma ulfinarra teesse siifisoo akeeka qabaa obsaane gaddu waaqa kee guyyaa tokko magee gorsa isa gaarroo bu'imimmaan kee.